duraan dursee jaallanii baga wala garre baga nagaa jiraattan isiniin jechuu barbaada. Sanattaan sun warri gartee har'a ogummaa fayyaa barattanii guyyaa eebba keessanii geettanilleen baga bu'aa bahii hedduu keessa dabartanii guyyaa eebba keessanii geettanii isiniin jechuu barbaada. Sanattaan sun jaallanii haala isin barnoota kana nageenyummaan keessan eeggamee barattanii akka baataniif aarsaa barbaachisu isin faana kafalaa turanis galanni keessan bilisummaa isin haa ta'u isiniin jechuu barbaada jaallanii. Sanattaan sun akka waliigalaatti barnoota amma barannee baane sanarratti waa kakkaasna. Innilleen jalqaba waraanni bilisummaa Oromoo ogeessa jennaani waraana bilisummaa Oromootiin akkasumallee ogummaa garagaraa illee qaba. Ogummaa garagaraa dirree kanatti dhuunfate hedduu qaba waraanni bilisummaa Oromoo miseensa irraa haga qondaalaaf hoogganaatti. Ogummaalee qabu sana biratti har'as ogummaa fayyaa fudhate. Garuu waraanni kun otoo ogummaa garagaraa dhaaba kana keessatti hin fudhatiniin durayyuu akka ogeessaatti waan nu laalchisu numa jira. Akka hayyuu nama waa beekuu tokkotti wanni nu laalchisu bal'aa jira. Innillee maali jennaani dhalli namaa kun akka dhala namaatti tokkuma. Ammallee ammoo akka waan lubbuu qabuuttis lubbuu qabeeyyii keessattis lubbuu qabeeyyii keessaa illee dhalli namaa tokko lubbuu qabeeyyii keessaa dhalli namaa kun yaaduudhaan adda ba'a jechuun warroota lubbuu qaban keessaa dhala namaa yaaduudhaan gargar baasnee ilaalla jechuudha. Dhaluma namaa gartee yaaduudhaan lubbuu qabeeyyii biroo irraa adda bahu keessaa illee waraana bilisummaa Oromoo kana dhala namaa sanarraa illee adda baasnee waan nu laalchisu ni jira. Dhalli namaa warra lubbuu qaban keessaa yaaduun adda ba'a jennee dhala namaa yaaduun warra lubbuu qaban keessaa adda ba'urraa illee irruma deebi'eeyyuu waraana bilisummaa Oromoo dhala namaa sanarraa illee waan adda isa taasisu ni jira jechuudha. Akka addaatti waan nu laalchisu. Ofii waraana bilisummaa Oromoo taaneef akkasitti laalla otoo hin ta'in dhugaadhuma jirutu sana jechuudha. Maaltu waraana bilisummaa Oromoo dhala namaa irraa adda taasisaa waan jedhu sana yoo kan laallu ta'e dhalli namaa yaaduudhaan egaa lubbu qabeeyyii biraa irraa adda ta'e inni waraanni bilisummaa Oromoo kun immoo dhala namaa irraa wanni adda isa taasisu yookaan ammoo dhala namaatiin gargar baasnee kan nu laalchisu dhalli namaa akka dhala namaatti waan yaadu qaba jechuudha. Waan yaadu qaba. Jireenya dhuunfaa isaa kan yaadu jira. Jireenya dhuunfaa keessatti barnoota kan barbaadu barnoota barachuu kan yaadu jira. Qabeenya isaa guddifachuu kan yaadu jira. Daldala isaa guddifachuu kan yaadu jira. Fedhiilee garagaraa qaba jechuudha dhalli namaa kun. Dhala namaa fedhiilee garagaraa qabu. Maatii horachuu akka jenne barachuu fi daldalee qabeenya horachuu fedhiilee hin lakkaa'amne hedduu dhalli namaa qabuutu jira. Fedhiilee hin lakkaa'amne dhalli namaa qabu sana fedhiilee hin lakkaa'amne dhalli namaa qabu sana keessaa fedhii silaan lakkaa'amne sana cufa ugguree fedhii hin lakkaa'amne sana cufa of daangessee fedhii uummata isaa dhugoomsuu fi dhala namaa gartee akka dhala namaatti uummata Oromoo sana keessa fedhii Oromoon qabu sana dhugoomsuudhaa fi warra fedhii isaa awwaale yookaan fedhii isaa dhiisee wareegama lubbuu kenne lubbuu jijjiirraa hin qabne kenne wareegamaaf qophii ta'ee dirree qabsoo jiru sana keessaa nama tokko jechuudha WBO'n kun. Sanaaf jecha warra fedhii dhuunfaa ofii kana ugguruun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Fedhii dhuunfaa ofii ugguruun baay'ee ulfaata baay'ee cimaa. Fedhii dhuunfaa ugguruun baay'ee ulfaatuuf cimu sana of ugguree yookaan dirree qabsoo kana jiraachuun isaa dhala namaa irraa waraana bilisummaa Oromoo adda taasisaa jedhee yaada jechuudha. Maaliif jennaan akkuma kaase fedhii dhuunfaa ofii kana of ugguruun baay'ee ulfaata baay'ee cimaa jechuudha. Sanarra jaajjatee wareegama qaamaa qalbiitii fi hanga wareegama lubbuutti dirree falmaa kanatti kennaa jiraachuun isaa suni waraanni bilisummaa Oromoo dhala namaa irraayyuu addaa nu jechisiisa. Maaliif jennaan
fedhii nama sana dhugoomsuu fi fedhii murnaa yookaan fedhii sabaa fedhii gamtaa tokko dhugoomsuudhaa fi daa'imni tokko yookaan mucaan tokko uf kennee dirree kana jiru dantaan inni uummata kanarraa barbaadu tokkollee hin jiru jechuudha. Dantaa uummanni waadaa seenee fi yookaan ammoo guyyaa guyyaadhaan yookaan baatiidhaan yookaan waggaadhaan herreegni uummati kun herreega isaa kennu hin jiru innilleen irraan barbaadu jechuudha. Innilleen irraan barbaadu. Fedhii isaatiin lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne sana kennee qabsootti jira waan ta'eef nami haala sanarra jiru qabsoo kanarra jiru dhala namaa irraayyuu gargaraa dhala namaa irraayyuu adda inni jennaani jechuudha. Maaliif jennaan addunyaa har'a keessa jirru kana keessatti fedhii gamtaa yookaan fedhii sabaa dhugoomsuuf nama uf kennu argachuu miti maatii tokko keessatti maatii kiyyaaf nan jiraadha namni jedhu iyyuu hin jiru jechuudha. Maatiidhuma. Ilmi abbaaf jecha hin jiraatu jechuudha. Abbaan ilmaaf jecha hin jiraatu. Addunyaa akkasii keessa jirra jechuudha. Addunyaa abbaan ilma gurguratee ofii jiraachuu barbaaduu fi addunyaa ilmi abbaa gurguratee ofii jiraatuu fi abbaan ilma gurguratee ofii jiraatu keessa jirra jechuudha. Dabarsee diinaaf kennee ofii jiraachuu barbaadu keessa jirra waan ta'eef warra akkasii sanarraa wanni adda nu taasisu waan amma kaasne sanaaf waraanni bilisummaa Oromoo dhala namaa biraarraayyuu addaa jennaani. Akka ogeessaattis akka hayyuuttis wanni waraana bilisummaa Oromoo nu laalchisu isa kana jechuudha. Gama biraatiin ammoo waraanuma kanayyuu qorichaallee ka jennuun hin jira jechuudha. Akka qorichaattis hin laalla. Maaliif akka qorichaatti waraana bilisummaa Oromoo laalla yoo ka jettan taate waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jenne fedhii gamtaa yookaan fedhii sabaa yookaan miidhaa sabaa tokko sabarraa kaasuuf jecha murna saba sanaaf of kenne jenne. Rakkoon sabni sun keessa jiru yookaan dhukkubbiin saba sana harkaa qabu maalidhaa? Gabrummaadha jechuudha. Gabrummaan saba sana harkaa qabu qorichi inni qabu yookaan ammoo qorichi gabrummaa sana fayyisu gabrummaa sana jijjiiruu danda'u waraana bilisummaa Oromooti. Dhibee sabichi qabe sana dhibee sabicha qabee gabrummaa saba sanarra jiru irraa kaasuudhaa fi qabsotti jiraachuun isaa waraana bilisummaa Oromoo akka qorichaatti nu laalchisa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo kaleessumayyuu hayyuu ogeessa. Hayyuuf ogummaa sana biratti qoricha gabrummaati jennaani jechuudha. Sanaa asitti ardhaa ogummaalee akka jenne sana gaafa waraana bilisummaa Oromootti dabalamne ogummaa garaagaraa dhuunfanne hedduu jira. Ogummaa sana keessaa ogummaa fayyaa warra hadha baratanii ba'an kuni wanni ogummaa fayyaa kana fudhannee fi yookaan ammoo ogummaa fayyaa kana barannee fi waraana bilisummaa Oromoo kanas ta'ee hawaasa Oromoo keessa sochoonu keessatti dhukkuboota garaagaraatu jira. Dhukkuboota garaagaraa sana ammoo sadarkaa riphee lolaatti dhukkuba yaalamuu danda'an sana yaaluudhaa fi ogummaa fayyaa kana barachuun barbaachisaadha waan ta'eef ogummaa fayyaa kana har'a baranne jechuudha. Sadarkaa dhukkuboota waaqarraa dhufan yaaluu fi akkasumallee ammoo dhukkuboota yookaan ammoo rakkoolee haala wareegama qaamaa qalbii dirree lolaatti kafallu sana keessatti nu mudatu jechuudha. Wareegama qaamaa qalbii jennu lollee madaa'utu jira. Yoo madoofne madaa keenya sana yaaluu fi tajaajiluutu nurra jira waan ta'eef madaa sana yaaluuf tajaajiluun ammoo ogummaa nurraa barbaadde waan ta'eef ogummaa fayyaa kana har'a baranne jechuudha. Ogummaa fayyaa har'a baranne kana waraana keenyaa fi hawaasa keenyaan tajaajilaa jenne waraana keenyaa fi hawaasa keenyaan tajaajiluu irratti akkaataa itti waraana keenyaa fi hawaasa keenya ogummaa dhuunfanne yookaan baranne kanaan tajaajiluu irratti hubannoolee dhuma xixiqqaa tokko hubannoon kanarratti kenninu yoo jiraate jaallanii akkaataa waraanni bilisummaa Oromootti wayyaalu itti muunguttoo waan cinquun qabu. Sababni isaa maal jennaan waraanni kun yeroo garagaraatti ogummaa maleeyyuu gaafa madaa'e akkaataa inni itti wal tajaajilu gargaarsuma duraa baratee farraa dhaabbatee yeroo rakkate akkaataa inni itti rakkoo keessaa wal baasuuf dhimmamu bal'aa waan arginuuf jecha guddoo gama sanaanii dhiphina hin qabnu. Dhaamsa badhaallee gara sanaanii waan kennu hin jiru jechuu kiyya. Gama hawaasaa kanaan wama tokko waliin jenna sun irrattis waraanni kun hawaasa tajaajiluu irratti hanqina qaba jechuu kiyya otoo hin ta'in tajaajila dura kennuu fi dhimmaa'uu asiin dura dhimmaa'uu sana olitti akka dhimmamee fi dhimmamtanii fi hawaasa kana tajaajiltaniif jecha wama kakkaasuuf malee
Asin durallee akkaataa inni isinitti hawaasa kanaa dhimmitanii tajaajiltanii fi rakkoo saba kanaarraa qoodattanii bal'inaan hin beekna. Namni lubbuu namaa kennee lubbuu kennee gaditti ammoo ogummaa qabuun nama tajaajiluun guddooyyuu ittiin ulfaatu isinittillee ulfaatee hin beeku. Haa ta'u akkuma jabaatu jechaaf waa dhaamachuuf malee jechuu jaallan akkasitti na hubachuun gaarii. Uummanni Oromoo kun keessattuu lafa to'annoo keenya jala jiru keessatti miidhaan isarra gahu yookaan ammoo rakkoolee gama dhukkubbiitiin itti dhufu kana gama mootummaatiin gargaarsan argatu. Bakka to'annoo keenya jala jiru qofatti miti bakka to'annoodhuma keenya jala hin jirretti iyyuu akkaataan itti mootummaan kun dhimmamee fi hawaasa kana itti tajaajilu yookaan ammoo hawaasa kana rakkoo keessaa baasuuf dhimmamu inuma beektanii jechuudha. Inumayyuu hawaasa dhukkubsate dhukkuba sana baraaruu fi tattaafachuu iyyuu miti dhukkuba biraayyuu ofii isaatiyyuu tolchee ittiin balleessuu fi tattaaffii godha jechuudha mootummaan kun. Kanaaf hawaasa to'annoo keenya jala jirullee naa ta'u hawaasa to'annoo keenyaan ala jiru akkaataan itti dhimmamtanii isin yaaltanii kaqaraatii olitti jabaachuu danda'uu qaba. Kaqaraatii olitti jabaachuu danda'uu qaba jechuun kiyya fakkeenyaaf hawaasa nu dhiyaatu lafa to'annoo keenya jala jiru qofa irratti xiyyeeffannee gargaarsa goonaaf yoo ta'e hawaasa nurraa fageenya jirulleen bakka inni itti deemee nu dhiyaachuu danda'utti yookaan ammoo nu dhiyaatetti tajaajila inni nurraa barbaadu waan qabnurraa tajaajila gartee godhuufitu nurra jiraata. Tajaajilli nuti goonuu fi qoricha qabnuun yaaluudha jechuudha. Qoricha qabnuun yaala barbaachisaa godhuu fi qoricha qabnuun yaala barbaachisaa goonuuf sana keessatti ammoo wanni nuti akka kafaltiitti irraa barbaannu jiraachuu hin qabu. Kaleessalleen turre ammalleen jiraachuu hin qabu jechuudha. Maaliifi uummata kana akkuma jedha lubbuuyyuu kenninee fi lubbuu olitti wanni nutti ulfaatu tokkolleen hin jiru waan ta'eef waan qabnuun bilisaan hawaasa keenya tajaajiluu danda'utu nurra jiraata. Kaleessallee akkasumatti tajaajilaa turre ammallee haaluma sanaan tajaajila bilisaa kaifannaa hin qabne kennuufitu sinirra jiraata. Uummanni kun amaanaa isinitti haa ta'u isiniin jechuu barbaada jechuudha. Lafoota to'annoo keenya jala jirutti dhugaa qarayyuu nu markatti kufeera. Lafa to'annoo keenya jala hin jirretti illee ammoo yaaduu fi dhimmuu fi dhabuu mootummaa sanarraa kan ka'e uummatichi deemee nu biratti yaalama jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni lafa fagoo irraa faa dhufee yaalamuuf dhimma si dhufuutu jira. Lafa keessa jirtu keessatti yaalamuu fi si dhufuutu jira. Yeroo akkasii yaala harkaa qabaachuu faa dandeetta. Yaala waraana yaalaa jirtu harka kee jiraachuu mala yaala waraana yaalaa jirtu sana dhiistee hawaasa sana yaaluutu sirra jiraata jechuudha. Yoo yaalli kennaa jirru sun gama waraanaatiin kennaa jirru sun waan hatattamaan ta'ini isa sana dhiisnee hawaasa keenyaaf dursa kennuu danda'uutu sanarra jiraata. Hawaasa dursa kennitanii hawaasa keessan yaaltanii fayyisuu danda'uu qabdanii waan jedhu dhaamachuu fi jaala yaaluu jira mee inni haa turu akkan jenne jechuudha. Jaalli dhukkuba hatattamaati yoon ta'ini inni suutaa yaalamu hawaasa keenya dursa kennine hawaasa keenya yaaluu danda'uu qabna. Inni sun amaanaa isinitti haa ta'u isiniin jechuu barbaada. Gama biraatiin wanni an dhaamadhu uummata kana yoo dhukkubsate ni yaalla rakkoon hin jiru akka jenne sanaan yaaluu qabna. Garuu uummata nutti dhiyaatu kana keessa sochoonu yaala erga inni dhukkubsate kenninuu fi olitti akkaataa inni itti dhukkubarraa of ittisuu danda'u sana sirnaan barsiisuu danda'uu qabdanii jechuudha. Akkaataa inni dhukkubarraa of ittisu. Fakkeenyaaf dhukkuboota yeroo bonaa baay'atantu jira. Yeroo bonaa ittisa akkamii akka inni godhuu qabu barsiisuu. Dhukkuboota yeroo gannaa ganna faana dhufantu jira. Ganna dhukkuboota irraa of ittisuuf maloota inni fayyadamuu qabu gadi fageenyaan hawaasa kana barsiisuu danda'uu qabdanii innilleen amaanaa isinitti haa ta'u isiniin jechuufi jechuudha. Maaliif jennaan yeroo dhukkubsate yaaluu caalayyuu otoo inni dhukkubsatiin gargaaruun sun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhukkubsatee gatii hedduutti baasuu caalayyuu otoo gatii baay'een baasin maloota xixiqqaa fayyadamee dhukkuboota gartee irraa inni of ittisuu danda'u maloota inni of ittisuu ittiin danda'u kabarattantu jira. Kanaaf maloota sana hawaasa keenya xiyyeeffannaadhaanii yeroo kennitanii fi barsiisuu qabdu. Hawaasa qofallee otoo hin ta'in waraanumayyuu dhukkuboota gartee bonaa fi ganna faana dhufan sana akkaataa inni itti of ittisuu danda'u ittisa irratti barnoota waraanaallee kennuu danda'utu sanarra jiraata. Kun kaleessallee tureera jabaatee akka itti fufuu fi inni gama hawaasaallee kaleessallee turee jira jabaatee itti fufuu qabaaf walii dhaamna jechuudha. Sanaaf yeroo dhukkubsate yaallaa qofa otoo hin ta'in otoo dhukkubsatin
akka inni dhukkubaaf hin saaxilamne irratti hawaasa kanaaf gargaarsa akkasii gochuufii qabnaa jedhee barruun fayyaa lafa kaa'u sana sirnaan kennuufii danda'uutu yaadatamuu qabaa waan jedhuufi si yaadachiisumaaf kaase. Gama biraatiin dhukkubsataa kana qalbii yaalu qoricha qofaan otoo hin ta'in doktorri tokko akkaataan inni itti dhukkubsatatti dhiyaatuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Namni sun dhukkuba sanarraa fayyuu fi dhukkuba sanarraa dandamachuu fi akkaataan ati itti dhukkubsataa sanatti dhiyaattu murteessaadha waan ta'eef naamusa barnoonni fayyaa sun si akeeku akkaataa itti dhukkubsatatti dhiyaannu jechuudha. Akkaataa itti dhukkubsataa yaala goonu sana naamusa sanaan ala otoo hin bahin hawaasallee haa ta'u waraana naamusa sanaan itti dhiyaachuu danda'uutu sanarra jiraata. Naamusa sanaan yoo itti dhiyaanne akka salphatti dhukkubsataa sana dhukkubarraa dandamuutu jiraata waan ta'eef naamusoota sanaan dhukkubsataatti dhiyaachuu danda'uu qabdanii yeroo dhukkubsatatti dhufnu miira yookaan ammoo fuula ittiin dhukkubsatatti dhufnu sana yeroo kamiyyuu dagachuu nurra hin jiraatu jechuudha. Ariitii irraa naamusa silaatti dhiyaachuu mallu sanaan alafaa dhukkubsatatti dhiyaanne dhukkubsataa hamilee cabsuun barbaachisaa miti. Yoo dadhabne illee jiraanne dadhabbiifarraa kan ka'e yerootti doktorri dhukkubsataa rifachiisu jiraachuufaa danda'a jechuudha. Dhukkubsataan waan dhukkubaa jiruuf jecha si loluu, aaruu, siifachuunfaa jiraachuu waan danda'uufi akkaataa silaa ati itti dhukkubsataa sanatti dhiyaattu miira dhukkubsataa sanaa mo'achuu bifa danda'uuni dhukkubsataatti dhiyaattanii dhukkubsataa kana yaaltanii dhibee sanarraa rabbi waliin dandamuutu sanirra jiraataa wama jedhu sana isinii dhaamaa. Injifannoon uummata Oromoof haa ta'u waraanaa bulaa fayyaa ta'a. Jajjabaadhaa milkii gaarii argaa isiniin.